Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun qophii wiirtuu yayyaba Oromooti. Marii irra jirra. Mariin kun torban darbe irraa yookaan immoo kutaa lammaffaa yeroo darbe irratti dubbanne irratti kan itti fufee dhufeedha. Sagantaa kana irratti kan hirmaachaa jirru obboleewwan koo Kumsaa Buraayyuu Awustiraaliyaa irraa, Toleeraa Bayyanaa biyya Kanaadaa irraa, Tasfaayee Dheeressaa akkuma kana Kanaadaa irraa, Fiqaaduu Morodaati biyya Ameerikaa irraa. Hundumti keenya iyyuu akka jalqaba sagantaa kana irratti ibsine irratti Gaazaxeessitootaa kanaan dura bakka adda addaatti wajjiniin hojjechaa turre. Akka kutaa tokkoffaa irratti immoo sagantaa kana irratti dhaggeeffattan immoo Kumsaaniif keessumaa Toleeraan immoo kanaan dura siree tokkorrallee afata tokko afatanii ciisanii qabsoorra warra wajjiniin turanidha. Akkuma kana mana hidhaas immoo biyya sana keessa jiru wajjinumaan qooddannaa warra turreedha. Kutaa tokkoffaa irratti argitanitti yoo ta'e Toleeraanii fi Kumsaan barsiisaa akka turan gullallee keessatti barsiisaa akka turan dubbataniiru. Kumsaan ala galchalmee jennu carraa kenneefiin ture akka inni jalqabu waan qeerroo ta'eedhaaf naa kennite jedhee. Jarri kun lamman barsiisaa koo turan gullalleetti afaan Oromootiif seenaa Oromoo of baruudhuma koollee jaratu na barsiisaa ture. Egaa eenyu abbaa qeerroo ta'e asumarraa ilaaluu dandeessu jechuun maafanii waan sana naannotaniif baay'ee galatoomaa obbolaa koo. Akkuma jennu kutaa tokkoffaa irratti akka dhaggeeffattoonni keenyaa fi daawwattoonni keenya yaadatan akkasuma yaadattanu kutaa tokkoffaa irratti gabaabaadhumatti waggaa lamman darbe kana keessatti mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Isa waan hojii mootummaa sana fedhii Oromootiif waan sabni Oromoo barbaadu wal qabsiifne Oromoodhaaf bu'aa maalii buusee bu'aa buusaa jira moo miidhaati irra gahaa jira? Karaa biraatiin gaaffiin Oromoo wanta Oromoon barbaadu deebi'aafii jira moo hin jiru? Waan jiru ija gaazexeessaatiin ilaaluudha. Kutaa tokkoffaa irratti waan dubbanne irra deebi'ee dubbachuu ammas hin barbaadu. Sa'aatii keessanii yeroo keessanis irraa fudhachuu hin barbaannu. Amma gara dhumaa irratti qabxiidhuma tokko qabanneetuyyuu isarratti qabxii sanarratti waa dubbanna jechuudha. Maal wayya akkuma waliigalaatti maal wayya waan jedhu irratti dubbanna jechuudha. Egaa akka kutaa tokkoffaa irratti akka obbolaawwan koo kaasanii jedhanu karaa lamaan kaasanii kan jedhanu abdiin jira, wanta harkaan gaame jira, gaariidha itti deemnaan. Karaa biraatiin immoo isuma jiru iyyuu tasa dhabneerraa wanti jedhu immoo jira. Egaa an kanarratti waa tokko wantan kaasuu barbaadu kan dubbachaa jirru gaa mootummaa Itoophiyaa waan jedhudha. Oromoon achi keessatti jira. Mootummaa Itoophiyaa gaafa jennu kana mootummaan kun fedhii Oromoo duwwaa bakkaan gahuudhaaf waan an barbaadu waan Kumsaan Tasfaayeen Toleeraan barbaadu bakkaan gahuudhaaf achirra jira moo fedhii uummanni Kibbaa, uummanni Amaaraa, uummanni Tigree, uummanni biyya biraa barbaadu kana bakkaan gahuudhaaf achi keessa jira. Waan kana akkamitti madaalee hundumayyuu mufachiisuu waan hin dandeenye irratti akkamitti biyya sana bulchuu danda'a? Yoo Oromoo duwwaadhaaf namni filatame sun yookaan immoo taayitaarra jiru waan Oromoo ta'ee fi yoo Oromoodhaaf looga ta'e warri biraawoo akkamitti yaada fedhii biyya sana keessa jiru, kompleeksii biyya sana keessa jiru walitti qabanii kamiiniyyuu ittuu hin mufachiisin akkamitti laata kan biyya sana bulchuun kan danda'amu? Fedhii Oromoos immoo fedhii saba biraatii wajjin wal qabsiisanii Oromoonis immoo ana duwwaadhaaf yoo ta'e malee ittuu hin jedhin biyyattii sana akka biyya kootiitti jedhee yoo fudhatee jechuudha. Achi keessatti dubbachaa jira, Itoophiyaa keessatti dubbachaa jira. Gaaffiin biraa jiraachuu danda'a. Maaltu irraa eegama? Ittuu achi teenye, ittuu bakka abiyyirra taa'e har'a teenye waan taa'e Tasfaayeen Toleeraan yoo teenye maal gochuu akkamitti hiikuu dandeenya waan sana? Waan jedhu ilaaluu waan barbaachisu natti fakkaata. Karaa biraatiin immoo kutaa tokkoffaa irratti Kumsaan waa tokko kaasee ture, Tasfaayeenis kaasee ture. Mootummaan ammaa warra darbeyyuu waan caaluudha. Mootummaa caala hamaa ta'eedha. Sirna kanaan dura ture kan sabaaf sablammoonni biraas Oromoonis samitti qabsaa turan akkuma
siidaa miliikii baasanii masaraa mootummaa keessatti ijaaruun kanaan dura Toleeraa irratti sagantaa biraa irratti waan kana kaasnee turre waa'ee sana ilaalchine kunillee barbaachisaa miti waan jedhudha. Muummichi ministeeraa gadi ba'anii miidiyaa adda addaa irratti sabboonummaa Itoophiyaa malee sabboonummaan Oromoo hin barbaachisu jedhanii dubbataniiru. Waan soba miti kunis waan nama mufachiisudha. Egaa kana wal bira qabne isan sila kaase intinuma keessa naa galchaati madaalli keessa naa galchaati bulchaan mootummaa Itoophiyaa tokko fedhii Oromoo duwwaadhaaf dhaabbachuu qaba moo fedhii saba biraas akkamitti walitti qabee biyya Itoophiyaa jedhamtu sana rakkina seetii wajjiniin tasgabbeessee bulchuu danda'a. Yoo achi teenyinu akkam goonaa kun gara maal wayyaatti nu geessuu waan natti fakkaateedhani karaa kanaan deemuu barbaade. Karaa biraatiin immoo gaamma sila kaasneerraa lolli jira bakka adda addaatti dhugaadhuma. Mootummaanis lolaa jira, Oromootaan lolaa jira, ajjeesaa jira, Oromoon du'aa jira. Karaa lammaniin iyyuu warri qawwee of harkaan qabnes du'aa jiru, hidhamaa jiru. Warra qawwee qabatee bosona gale duwwaa miti. Warri mootummaa kana amanee biyyatti gale warri hooggantoonni siyaasaa kan keessumaa kan adda bilisummaa Oromoo gullallee addi Finfinneedhaa qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Sila gaazexeessa kaaseedha kutaa tokkoffaa irratti kumsaan kaaseedha. Jarri kun mana hidhaa keessa jiru. Kun immoo nama mufachiisuu danda'a. Lolli jira. Qawweedhaan namni du'aa jira ammas namni hidhamaa jira baadiyyaa keessatti. Amma deeggarda nama tokko argineera. Barsiisaa tokko qabuudhaa fi waaddii tokko makkalaakiyaan nama 9 itti erganii saba keessaa qabanii hidhuu waan nama sodaachisuudha waan nama qomsiisa. Humnaan bulchuu dandeenya rakkina kana humnaan hiikuu dandeenya waan jedhuutu mootummaa irraa mul'ataa jira. Warri biraas immoo yoo humnaan nutti dhuftanii nus immoo lollee duune bilisummaa keenya yookaan waan barbaannu humnaan argachuudhaaf hin lollaa hin duuna jedhanii immoo warri biraas galaa jiru. Warri kanaan dura daggala jiran jiru. Warra ammoo hacuuccaa mootummaan gahaa jiru sodaachisa mootummaan irraan gahaa jiru sodaatanii immoo ammas daggalatti deebi'anii warri immoo galuudhaaf deeman jiru. Amma yoomitti konaan kan deeman dhugaa humnaan fixuun hin danda'amaa biyya sana. Karaa lammaniin iyyuu warri humnaaniin waan barbaade argadhe jiru. Qawweedhaan hin argadhe jiru. Waggaa meeqa yaalameera. Kun nu baasa. Qawween hin baasa. Karaa lammaniin iyyuu yoo ilaalle. Bu'aan sabni immoo maal argata kanarraa? Ammallee dararamaa jira dhugaa dubbachuuf karaa adda addaa. Karaa lammaniin iyyuu sodaatee jiraachaa jira namoonni. Sidan Wallagga ka'eera, Booranni ka'eera. Mootummaa duwwaa miti kan sodaatu namni waa tokko keessaa hin qabne namni iyyeessi kan sodaatu. Warra hidhatee daggala jirus sodaachuu danda'a. Ati mootummaadhaaf akkana gootan mootummaa abbasaatti naan jedhanii bobbaatuun irra gahaa laata jedhee sodaataa jira. Amma yoomitti qawwee aanni humnaan hin hiikna kan jedhamu falas ta'uu danda'a qawwee. Akkuma waliigalaatti gaaffii biraa hin qabu kana booddee kutaa lammaffaa keenya kanuma irratti dubbannaa. Tasfaayee sirraan jalqabaa na hubatteetta natti fakkaata. Yoo na hubachuu barbaadu dhabdus na dhaggeeffatteetta. Waan dhaggeeffatte waan dhageessirraa meeqa'iiti yaada keemeen nutti. Isa duramee dhiifama naa godhe Fiqaaduu utuu Tasfaayeen hin jalqabin. Iyyatan qaba iyyata yeroo lamaanuu ani daqiiqaa xinnoodhaan na dhaabnaan sii dhaabee obbo Kumsaan obboleessi koo Kumsaan ajajamaan jiru. Tokko kanaan lammataa mareen kuni maree ija gaazexeessummaatiin kan jiruun mata dureen isaa ta'e. Amma mormituu ta'aa jirra. Mormituu yookaan deeggaraa ta'aa jirra. Digalee. Kanaafi gaazexeessaan immoo amma danda'ametti waan ragaa qabu. Waan ragaa qabatamaa qabutu dubbata jechaadha. Akka kanatti waan ragaa qabu ragaan isaa kana yoo jenna ta'e malee isuma ammatti fakkeenyaaf waa'ee waan atamma kaafte mataa Facebook irratti maxxanfamee jira kan jedhu maxxanfamuu isaa argite malee maayinni sababi kana booda jiru kan jedhu addan baafne. Waan akkasii irraa utuu of eeggannee waan ragaatti barbaannee waan bor immoo waan biraa ta'uu hin dandeenye tu ta'e gaariidha mareen keenya jechuufan jedhee sa'aatiis immoo wal qixxee nuu kennigaa dhiifama. Fudhadheera mormii keessan gallu kan Tasfaayee itti fufi bakkuma ati jalqabde irraa jalqabda. Kootii madda darabee
Gaariidha. Obbo Toleeraa anaaf waan ittiin ka'unaa kenne waa'ee ragaa bara yeroo biyya keessa teenyee amma dandeenye hojjechaa ture sanatti rakkoon guddaan kana ture. Mootummaan ulaasaa tokkollee hin banuu waabiraadhi isaatii bakka buutonni uummataa ta'anu bakka buutota uummataa paarlaamaa nillee miidiyaalee dhuunfaatii cufaa ture. Waajjirri aangawoota mootummaa akka jirutti waa lama dhoowwata mootummaan kun kaleessa sarras tokkoffaa ragaa ofii yoo gaafatame hin kennu. Lammaffaa immoo warri miidiyaa kan dhuunfaas kan kamiyyoo ta'an walabammoo ta'anii immoo sosso'anii akka ragaa dhugaa funaananii dhiyeessanus immoo carraa hin kennu. Waa lama dhoowwate. Karaa lamaaniyyuu kun immoo warra miidiyaa keessa hojjetu miti. Mirga uummataa ukkaamsa. Uummatichatiyyuu waan maqaa isaatiin ta'u kamiinuu dhaga'uu odeeffannoo irratti argachuun mirga isaati. Kun biyyarra darbee kan sadarkaa addunyaattuu murtaa'eedha. Isa Universal Declaration of Human Rights jedhamu keessa kan kaa'ame tokko kanadha. Kanammoo kanatti yaadadhu kun mootoo urjii ture. People have the right to know. Uummanni waan maqaa isaatiin ta'u hunda isaa'uu beekuun mirga isaati. Amma wanta itti baate kanammoo keessaa mootummaan ammaa kun baruma yaadii golii gala keessaa moggaatti lamaan darban kan waanuma opportunity gaarii iyyuu ta'eef mootummaa kana kijiba soba dubbannu wannan dabballoota viidiyoo odeeffaa ittiin beeku kanaan akkuma roobootii waan jechoota kanaan guutaman fakkaatu. Waan itti yaadanii dubbatan iyyuu fakkaatu yeroo tokko wal hirkaa fuudhanii mee ilaalaa koomentii isaan kennan miidiyaalee tokko irratti yeroo tokko darbu live stream ni ta'u nama tokkichatu daqiiqaa tokko keessaa 10 faa deebi'ee the same word kunis faashina taatee eenyutu achi dhaqee achi ga'ee haqa jiru dhugaa jiru arguu danda'a silaawoo ittifneerraa kan jedhurraa kan ka'e isaanuu deebisanii kanaan iyyuu defy godhu waan jedhamu hundasaa dhugumatti wanti miidiyaalee hawaasaa irraa deemu baay'ee akka jirutti fudhataniitti gargaaramuu yaaddessaadha. Kan ta'e jedhanii uumanii dhiyeessan sedus waan jiranu garuu waan akkasii faarratti silaa mootummichi yooma warra kaanillee akkachi ga'anii waan ta'e arganii ifa baasan yoo carraa dhoowwatellee ofii isaatii immoo lakkii kun hin taane kan ta'e kanadha. Amma suma kale waan natti amma dubbanne kana kun ilaan akkas jedhame dhiyaate kuni waan akkasii malee akka jedhame sana miti. Kanallee immoo gochuu. Kunis immoo waliin qabatee yoo Fiqaaduu egeree biyyattii kana maaltu falaseetti sana maaltu wayyaree seetti sanaaf iyyuu as keessa jira fallisaa'u. Waa hunda caalaa walabummaan karaa yaada ofii ibsachuu, walabummaan pireesii, walabummaan odeeffannoo, walabummaan tamsaasa odeeffannoo mirkanaa'uun waan hundaafuu bu'uura ta'a. Maalitti geessa kun? Dimookiraasii isa dhugaatti geessa. Eenyuun isin keessa Oromoon akkuma amma jedhamu kanatti gaa Oromoon yoo aangootti dhufee Oromoo qofaaf looguu qabaa itti Fiqaadu. Kanayyuu keessaa nuti warri ogummaa haaratti bobba'an waan akkasii eehamuu qabnu duwwaatu hin taane adda durummaan dura dhaabbachuun nurraa eegama. Jara keenya karaa biraatiin biyyattii Itoophiyaa xiqqoo sana qofa keessa mitiin addunyaa guutuu irratti ilmoo namaa wajjin waliin jirraa beeka. Amma immoo waan iyyuu ta'e global citizens jechuun jalqabamee jira. Maaliif jiruuf jireenya biyya lafaatiyyuu uummatoota addunyaa kana hunda'u walitti hidhe. Waan koronaan nu godhaa jirtu laala eessaa kaate eessa geesse wanni biraas akkasi. Rakkoo xiqqoo tokko bakka tokko koornarii addunyaa kana bakka tokko uumamtu. Biyya lafaa guutuu irratti rakkoo uumti. Waggaa 5 jaalata Awuroopaadhaa bakka tokko wanti kun tokko dhoo'e laavaa dhoo'etiyyuu qilleensa samii massake. Sababa sanaatiin xiyyaarri balali'uu rakkoo ta'e. Qotee bulaa Keeniyaa guyyaa lama sadiitti miliyoonaan kassare. Oomisha isaa achitti dhiyeessu karaa dhiyeessu qabe. Haala kanaan walitti hidhameedha. Kanaafuu Itoophiyaatti xinnoo sana keessatti qofa hin taane waliigala addunyaatti iyyuu jireenyi ilmoo namaa walitti hidhame waan ta'eef kuni inni tokko nagaa jiraate inni tokko waan ukkaamsaa jala jiraate
jiraachuu hin danda'amu. Kanaafuu Oromtichas ta'e eenyuyyuu kan maqaa Oromootiin iyyuu aangootti dhufu warra kaaniif iyyuu dimokiraasii isa dhugaa tajaajila haqa irratti hundaa'e walqixxummaa irratti hundaa'e sun jiraachuu baannaan nagaa jiraan jedhamu nagaa dhufaan jedhamu yaadamu. Kana hundaa immoo bu'uurri isaa maali gaa? Ummatichi abbaa barbaade filachuuf lafti haalli mijachuu karaan qulqullaa'u dirreen qulqullaa'u maree keenya isa kutaa tokkoffaa keessatti obbo Kumsaatti fakkaata ummanni kun dhaaba tokko jaallachuun mirga isaa miti jedhe. Dhaaba miti kan Oromoon jaallate akkanaa galutti an dhaaban jaallanne akeeka kaayyoo dhaabichi qaban jaalladha. Akeeka kaayyoo dhaabichi qaban deeggara. Ummanni Oromoo akka dhaabaa tokko akka namoota tokko abaa'u keessa jiranutiin miti kan abaa'u jaallatu kaayyoo sana ilaala. Kanaaf immoo ragaa fudhaa dhaloota sadiitti darbaa jira kaayyoon kun beeka. Akka jeneraal Waaqoo Guutuu jalqabe Jeneraal Taaddasee Birruu fa'a. Dhaloota abbootii keenyaatti darbe isaanirra abbootii keenyarraa nutti darbe kaayyootiin akka jirtu namoonni sana keessa jiran kan biraa meeqa wal jijjiire. Ammallee isuma yeroo wal qoqqoodan kanallee yeroo bakka lama sadiitti ba'an kanallee maaliif isa gartuu qofaa wajjin hafe ilaalchii fi jaalalli uummata kana kaayyootiidha. Akkasii kanaaf egaa kanayyuu akka kanaan akka adeemu carraatu banamuu qaba. Uummatichi kan fedhe akka filatu kan fedhe akka aangootti fidatu yeroo barbaadu immoo yoo rakkoo irratti arge immoo akka immoo buusuu danda'utti dimokiraasiin dhugaa inni haqa jiraachuu barbaachisaadha. Nu keessaa nurraa kan eegamu kanaaf falmuu kanaaf kanarratti hojjechuudhaaf kanaaf adda durummaan yookaan nurraa eegamu rakkinni guddaanuu kana yoo tarii hubannoo hanqina hubannoo jira ta'e hubannoon akka gabbatu asirratti hojjechuu waan tokko ammas maree keenya kutaa tokkoffaa keessatti waan kaafne tokko keessaa obbo Toleeraan itti fakkaataa kun immoo garraamummaan nu miidhaa jedhe ture. Waan kana kaasuun barbaada. Maaliif innis rakkina bu'uuraa biyyattii wajjin waan walitti hidhatee jiruuf. Egeree biyyattii fooyyessuu jijjiiruu irratti illee sababa ta'e waan jiruuf. Maanni Oromoodhaa fi garraamummaan kun waan irraa madde qaba gara keenya. Garraamummaa iyyuu immoo miti just wal amanuudha, wal shakkuu dhabuudha. Trust wal gochuurraati. Waan daanyaan tokko jedhan tokko isinii kaasuu barbaada gara Booranaatti ramadamanii daanyummaadhaan jajii ta'anii hojjetaa turan yeroo dheeraadha. Ergachi fixanii baanii bakka tokkotti nama kana iyyuu kata'e waan laafadde garuu taa'eetuma naggeeffadde. Naannoo Booranaatti ragaa barbaachuudhaan rakkachuun qabdanuumi mana murtee keessatti maanaan ummatichi sobuumi. In sobnaa daasaa miti. Kan sobe immoo carraayyuun kennuufi akka jiraatu iyyuu. Sirna diinni ija jibbaatiin ilaalu sana sirna dimokiraasii sana keessatti iyyuu waliin dha'uun kun hin jiru. Shirri hin jiru. Wal amanuuti jira. Nama garraamummaa inni dhiyeessinu kun shirri sun waan hin jirreef wal amana. Inshaa kun ammallee akka hawaasaatti akka uummataatti akka jiraatu malee tarii namoonni tokko jireenya keessa dhaloota daddarbuu keessatti haalli uumama ilmoo namaa kunis jijjiiramaatumaa deemaa gaa guddina ilmoo namaa wajjinis Oromoonni individuaalonni shira baran hin dhabaman akka uummataatti garuu akka hawaasaatti ammayyuu waan sana jira. Aadaasa egaan tarii uummatoota ilaalchaaf amantaa poolitikaa garaagaraa qabanu uummatoota ilaalchaaf amantaa jireenya hawaasaa garaagaraa qabanu uummatoota amantiinumaaf iyyuu ilaalchaaf amantaa ejjennoo garaagaraa qabantu iyyuu humnaan walitti dhufuu isaanii kanatiyyuu biyyattiin kun akkan tasgabboofne godhaa jiraayi. Humnoota waliin kan gartuulee waliin jiraachuu hin dandeenye biyya tokko uummachuu hin dandeenye tarii humnaan walitti fiduu sanatti rakkoo ta'ee jiraayi. Isa jedhu kaasaa laataa jedhe kanaafan gaafii obbo Fiqaaduu nuu kaafte egeree biyya kanaa biyyi kun akka hundaafuu taatutti jijjiiruudhaaf isa jettuuf kanaa wajjin walitti hidhata. Tariigaa maree godhamu keessatti
diilii waliin godhamu keessatti aadaa akkasii kana fa'aa akkomodeet gochuun dirqii taatii laata. Isa uummanni kun barsiifate kana. Isa immoo gadhee ta'e kana shira kana isa bu'aa gartuutiif jecha fedhii uummatarra ejjatan kana dhahanii baasuun fo'anii baasuun barbaachisaa taatii laata. Yoomuu biyyattii keessatti baroota meeqaafuu kan rakkoo uumaa jiru fedhii uummataa ilaaluu dadhabuu gaafii uummataa ilaaluu dhaggeeffachuu dadhabuudhaaf gara ofii deeman qofatti geessuuf yaaluu. Kumsaa siifan kennam. Ifan gabaabsa Toleeraa koof jalaan dallansiisuutiin gabaabsa. Ilaamee gaaffii ati jetteef gabaabaatti deebiinsa muummeen Itoophiyaadha. Yoo Oromoo keessaa dhalate yoo Oromoof looguu qabaan ni jedhu gaaffiinsa awutomaatikaalii looguu hin qabudha. Waan looguu qabuuf hin qabu. Oromoon illee Piraayim Ministeera biyyiin naa loogin jenne. Waanni Oromoon gaafate waan uumaadhaan qabu, waan seeraan qabu, waan immoo agartee dhaloonni waan dhufaa darbaadhaan itti darbe sanuma naaf godhi kan biyyaa oliin wal qixxeen argadhaadha kan Oromoon jedhe malee waan ati nu keessaa dhalattee achii beete mangistii Minilik teessee fi nama biraa nurraati reebii ajjeesiitii biyya nuuf kennu jenna. Wanti Oromoo dallansiise waan inni uumaadhaan qabudha isa dhowwate Piraayim Ministeera biyyi. Agartee maal godhe yoo argitee ta'e nagaan jiraachuu waan ati uumaadhaan qabdu quba qaban nagumaan jiraachuun uumaa sii kenne. Mootummaa agartee mootummaa ta'e achi seenee utuu rakkoo haasaadhaan furamuu hin danda'amu biyya guutuu irratti komaandi poostii ajajee amma kana daqiiqaa amma nuti eenyu kana keessatti warroonni keenya haadholiin keenya abbootiin keenya du'aa jiru. Dhugaadha immoo obboleessi koo Toleeraa waa'ee ragaa kaaseera. Dhugaadha waa'ee ragaa irratti amanuun nutti jira. Waaliin an obboleessa koo dhugaa ba'u garuu kanadha. Tokko maalinni ragaa hedduutu jira Dooktara Abiyyii fi waraanni isaa Oromoo ajjeesisee bineensaan nyaachisuusaaf. Ragaa hedduutu jira waraanni Dooktara Abiyyii haadhaaf intala wal biratti gudeeduusaaf. Ragaa hedduutu jira waraanni Dooktara Abiyyii fi mootummaan Dooktara Abiyyii mana Oromoo irratti gubuusaaf. Giraa nama gubuusaaf. Ganduma obboleessi koo Toleeraan dhalate kana keessaa illee hedduutu jiran siin jedhe. Kan amma kana namni awwaalaa jiru attam goona lagaan kana caalu jira awwaalamee du'ee namni boo'ee fi awwaaleera. Ragaa hedduutu immoo jira manni hidhaa deebee akka gaafa siyyeen aniifatennaa biyya jiru nutti fakkare isir beetuu Oromiyaa tanaagaariyochi honowaal jedhe. Amma ragaa guddaati jira gandi Oromoo biyyi Oromoo manni hidhaa Oromoo qofaa ta'uu isaatiif ragaa guddaati jira jechuudha. Ani dhugaa waa tokko isinitti himu. Utuu addi bilisummaa Oromiyaa bulchee akka badhaadhinaa kana kan ta'u yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo irrattis nan qabsaa. Agartee of course qeesiin iyyuu maal jedhanii qeesii beektuu isin hin beektu maal ta'anii wallaaltu. Qeesii yoo firrishee du'e jedhanii utuma qaddaftuu boossi jedhanii hin boossi keessa boossi qaddasaa moo jirti awwaaluuf jettee. Oromoo keessaa baane gaa joornaalistii yoo taane professionaalii yoo taane Oromoo keessaa baane gaa du'aa jira attamitti boo'ichi Oromoo kan attamitti callumachuu dandeenya gaa gaazexeenyaadha jennee callimannee yookiin professionaalidha jennee irraa baqannaa ajjeesaa jiru gubaa jiru gudeedaa jiru saamaa jiru argamaa jiraati. Kun amma kanan jedhee mammaa irraa daqiiqaa murtaa'e fuulduraadha sanyii fuudhanii deemanii lafa isaan buusaa wallaalame. Ragaadhaan kun obboleessa koo Toleera. Attam goon kan nu dhibeetti kanaa jechaadha. Waan kanatti waan nu dhibeef dubbachiisaa jechuudha. Gama loogii gaaf tokkoyyuu uummanni Oromooyyuu bafqaadu naturally dhalata isaatiin nama biraan miidhu. Utuu uummanni Oromoo kan dhalootaan nama miidhu ta'e naa qeerroof qarreenii gara 5,000 amma 6,000 dhiigatti lolaase saba hedduuti biyya Oromiyaa keessa jiraataa turan. Ilaa mandii keessa jiraataa turan. Horroo keessa jiraataa turan.
ijoolleen Tigree miliyoonii dhibba meeqaan. Harargee keessa Arsii keessa jiraatan ture namni dhaqee jabbii tokko irraa ajjeese jiru. It is not in our nature. Uummanni keenya agartee haaloo bayeessatti jarjaraa miti jecha akka namni nu wajjin jiraatu uummanni keenya akka mirgaatti ilaala. Mirga isaati Oromiyaa keenya ni jiraachuu. Kanaaf uummanni Oromoo illee biyyiin naannoo hin jenne waan uummanni Oromoo dide kan gootonni keenya itti dhuman sabboonummaan nu xiqqeesse nuun hin jedhiini. Mililikiin nurratti hin faarsiini. Ganda keenya ganda boo'ichaa hin godhiini. Haadhotii keenya hin salphisiini. Dinagdee keenya hin saamsisiini. Biyya keenya ofiin bulfannaa jedhe uummanni Oromoo. Isn't it fair question? Kun feerii miti am? Kana keessa cubbuun jiraam? Agartee isa kana akka waan Oromoon tarenyaa ta'ee maaloo inni kun cubbuudha. Warri Oromoo irra kana kaa'u cubbuu Oromoo irra kaa'an jechuudha. Oromoon kanayyuu hin barbaadu. Kanayyuu hin gaafani. Mee laala naannoo Finfinnee irra nama meeqati buqqa'e. Ishee mattillee fulmaata horuu dadhabaniitu achi keessaa deemanii amma dheengadda namoota biraaf deebisanii laatan jechaadha wannu sana. Waan keessa irratti ijaaramanii ani keessa deemee ilaalee Oromoo waan isarra ga'e waan miidhame dubbate malee anaa dubbadhu hin jedhe. Utuma kan isaaf ga'u laatame Oromoo isa ga'a. Agartee dimokiraasii jechaan ikkoo sagalee tokkoo nama tokko jechaan. Oromoon ikkoo mootummaa Itoophiyaa akka gaariitti boonee bara dheeraa dhaabbachuu danda'a. Rakkoo irraa hin qabu kun. Rakkina hin qabu. Kana barbaannaati oppositiinoota keenya najjeesiiniidha kan Dr. Abiy hin jennu. Agartee atis taraa kee atis immoo mee oppositionii ta'i diida ta'i taa'i ilaali itti deebitaa. Agartee sirnuma dimokiraasii beezikii makan ta'i waan xinnoodhaan kun waan guddaa miti kana godhee jedhama. Amma inni maal jedha gaafii itti achi kun kan saqalaarraati haasaa gaafii Oromoof hin gallee jedha. Oromoof hin gallee iyyuu qabsaa'eyyuu jedhee yeroo tokko dhaggeeffadheen qaana'e. Hin galleefi mililikiin kan Oromoon lolluuf hin galleefi jedhe. Nama harka kutuu nama harma kutuu irratti yoo qabsaa'e Oromoon attamitti isaaf hin galiinata. Dr. Abiy karaa gama biraa immoo maal agarsiisa jechuudha. Agartee selfii nama ofiisaa duwwaa of guddisu nama Oromoo biraa keessa namni biraa hin baa jedhee yaan inni qofaan beeka Oromoon isheen kaan immoo akka wallaaltuutti ilaala jecha. Kun feerii miti. Dimokiraasii keessatti kun feerii miti. Kanaaf biyyi tasgabbii dhabe. Tole galatoomii obboleessa Kumsaa gaariidha. Itti wansin dhaabini ofii keetii of dhaabuu keetiif iyyuu gaariidha. Amala akkanaa warri biraas akka bartanuuni barbaada. Asirratti waa tokko waa'ee gaazexeessummaatiif waa'ee loogoo irratti Toleeraaniif kaafteettaa Kumsaa namatti dabaleera. Gaazexeessaa jechuun Oromoo isa taanu maal isa taanu dhugaadhaaf dhaabbachuudha. Kumsaan sila kaaseera. Oromoon taayitaarra baheettu soo bira yoo obbo Fiqaaduu na dhubanni fakkaata malee anu adda durummaa waan akkasii dura dhaabbachuu kan qabnu iyyuu nuudhaan jedheemi. Oromoodhaaf loogoo qabaan jedhu as baa'u ta'e dura dhaabbachuu qabna. Kun ogummaa kee dirqama keenya akka ogeessa miidiyaatti jedhe. Baga jette. Egaa kanuma loogoo hin qabnu jechuudha akka gaazexeessaatti dubbachuu qabna. Toleeraanis kana kaaseera sila. Kan biraa waa'ee ragaa waan jenne irratti specifically dhimma tokko kaaseen ture. Toleeraanis umarraa ka'eeti kan waa dubbate. Zabana bara teknooloojii keessa jirra. Caalaa beekna biyya teknooloojii keessa jiraanna. Innis citizen journalism jedhu kun immoo har'a addunyaa dhaaleera. Informationiin ganda keessa jirtu sekendiitti daqiiqaatti addunyaa irratti tamsaati. Waan photoshoppii wayis miti waanis miti. Specifically dhimma kaasisan irratti haati manaa isaaniis BBC irratti dhiyaatanii waan dubbatanii dhageenyeerra waan ragaa hin qabne waan soba ta'e waan hin fakkaanne miti kan dubbachaa jiru. Dhugaadhuma lafa jiru dubbanneetuyyuu sirriidha wanti kun akkamitti sirraa'uu qabaadha wanti nama dubbachaa jiru. Wanta akkana lafa irratti mul'ataa jira. Mootummaadhuma sanaaf iyyuu hin ta'u malee mootummaan sun yoo dadhabee yoo caccabee jedhe biyyattiidhuma sana baddi. Oromoon badiinsa biyya sanaa hin barbaadu. Kanumaaf hir'inuma yoo qabaate yoo dogoggora uumaa jedhe mootummaan sun iyyuu kana irratti sirrii miti rakkina uumuu danda'a kana sirreessuu qabnaadha kan jechuus gochaas jiru.
Kanaafuu waan hin taane hin dubbannu dhugaa lafa jiru immoo hin dhoksinu hin haallu. Akkuma kanaan egaa kan itti deemu irratti waan dubbachaa jiru sila kaaseeraa Toleeraa garuma keessatti deemaa jira. Rakkina kana hiikuudhaaf bakka abiyyittuu teenyee akkamitti hiiknaa waan jedhuudha. Polaankoos kan marati dubbachaa turani. Humnaan immoo deemuun karaa lammaniin iyyuu humnatu nu baasa jechuun kun dhugaa nu baasaa laata waan jedhu irratti akka yaada kennatanudha. Kana booddee marsaa tokko immoo irra deddeebinee asoofna. Toleeraa gara keettan deebi'a. Baga deebite baga nagaan deebite akkuma kumsaan sila jedhee amma immoo nu mugeen oolee garuu baay'ee haasa'antu immoo baay'ee na dammaqse malee qoosumaafan jedhe kana utuu haasofnu garuu baay'ee keessumaa marsaa gaaffii atamma wanni ta'e irratti maree keenya baay'een jaalladhe tasfaayee kumsattis galatooma. Isa waa'ee humnaan walla'uun suni nu baasamoo hin baasuun diteelii isaa keessan naqanii nun baasu. Kun nun baasu. Eenyu nun baasu. Sila utuu waa dubbachuuf jedhu irratti qabaxina goote tokko nan dhiisee waa'ee miidiyaati. Miidiyaa fakkeenyaaf miidiyaan OMN ijaaf gurra uummataati kan jedhu Oromiyaa keessa biraanchota baay'ee qaba. Biraanchota wanni damee adda addaa qaba jechaadha. Naqamtee Wallagga keessa Naqamtee qabaa, Jimmaa qabaa, Hararii qabaa, Diradawaa qabaa, Finfinnee immoo wanni haadhoodha iyyuu jechaadha. Isaan kun guyyuma tokko dhaqanii bakka uummanni kun rakkate jedhamu. Inni mootummaa warra hidhatee ajjeesa jedha. Inni hidhatu mootummaa tana fakkaatee ajjeesa jedha. Kana dhaqanii adda baasuu dadhabanii bilbilaan nama gaafatu jechaadha. Bilbilaan nama gaafatu. Namni isaan immoo gaafatan immoo selective. Namni isaan gaafatan immoo nama 10 gaafatanii namni tokko keessaa mormuu hin danda'u. Attamitti nama hundumtu waan tokko haasa'uu danda'a tokko kan. Booda gurbaani VOA tokko naaf koor kan jedhamu tokko dhaqee Dambidollootti uummatas dubbisee gama bulchiinsaanis gama uummataanis warra Gambeellatti baqatee deeme hundumaa dubbisee xiqqoo ishee waan fakkaatu tokko gabaase jechaadha. Isa kana argitanii ta'e biyya nuyi keessa jirru kana keessa namoonni Iraaq keessatti Siiriyaa keessatti dhaqanii wareegamantu jiru dhugaa bira ga'uuf jecha turiiskii sana fudhatanii waan akkasii burannoo akkasiitu jiru Itoophiyaa keessa gaazexeessaan tokko Finfinnee telefoona qabatee telefoonaan gabannii fuudheetu isuma dabarsa akkas jedhanii isa kanatu wanni na ta'e inni deddeebi'ee kaa'aa ture waa'ee siidaa Minilik tokko isa kana ani tureera eeganii dogoggorri Dr. Abiyyi hojjete inni guddaan tokko isa kan hin jedhe Feesbuukii korallee jira jechaadha. Garuu riizerveeshiniin immoo qaba. Yoon carraa argadhe immoo dhaqeen ilaalaa. Maaliifi namooti dhaqanii ilaalanii inni kaan gaariidha, inni kaan kana qabeedha, inni kaan Oromoo keessatti calachiidha, inni kaan malaan kan Oromoochi keessatti ijaare waan jedhanii waan hin agarre tokko immoo waanuma namarraa dhaga'e tokko hin dabarsu waan jedhuuf wanni ta'a jechaadha. Kana beekaa yeroon isaa yeroo itti Minilikii fi wanni siidaa ijaarameti kun irratti walii galla jechaadha. Gara wanni keenya gara gaaffii keessa kanatti dhufnu tokko humna warra nu dorgomanii kana wallaalla natti fakkaata. Humna warra Abashaa. Keessattuu amma inni wanni guddaan yaaddoo guddaan warra nafta nyaatamu. Kun dhoksaaman qabu. Isaan ijaaramanii isaan karaa adda addaa mala adda addaa horanii nutti dhufu. Nuti immoo karaa isaan itti deeman karaa kana nutti dhufuuf jennaa kan jedhu sanas wanni ta'a. Yeroo tokkotu namni tokko waa maxxanse bara 2010 waan tokko akka qoosaa tokko maxxansani. Warra sookarii taphatutu namichatu baay'ee taphata. Dhaqeetu goolkiipperii bira ga'eetu hin milkaa'inaaf. Booda maal bileemii godha namichi kuni booda inuma iyyate waanuma ta'u iyyate kiippeerittii kanaa jiru goolii gahuu hin danda'u jechuudha jedhu namatti biteetu tumsiiseera. Maa inni kun maal nu agarsiisa? Dubbiin jabina kiippeerii sanaatu hin ta'in, dadhabina taphatuutu hin ta'in caaluudha. Caalanii inni taphatu sun kiippeericha caalee karaa kiippeeriitiin miliksee galfatu barbaaduudhaan kan hafe goolii galchuu dhabuu isaatii fi kiippeerii sana qofachuun irra hin turre. Kana naa hubadhu. Ammas nuyi dhugumaa nafxanyooti qabeenyaa biyya Itoophiyaa keessatti siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti malli isaan xaxaa oolanii bulanii waan salphaa miti. Jarri kuni
jabana yeroo argatanii jabana carraa argatanitti biyyoota biyya bakkee nuyi keessa jiru keessatti maajoriitiin isaan qabeenyaadhaanii barumsaanii karaa adda addaatiin dammaqiinsa karaa biraa wanni adda addaatiin isaantu baay'ata. Humna isaanii beekna. Humna isaanii hammam beeknaadha. Humna isaanii beeknee sodaannee immoo taa'uun nurra jira moo humna obbokossu kan akkamittiin bira darbuu dandeenya kan jedhu kana teenyee Oromoon irratti mari'achuutu irra jiraata. Eeyyee haxxummaadhaan nu caalu hannaan nu caalu goomsuun si caalu eeyyee garuu nan gooma itti sodaattee maayidhaan abjuu sodaatanii irra malee bulan jedhanii Oromoon yeroo mammaa. Kanaaf isaan kanallee tooftaattiin bira darbuu dandeenya. Shira isaan qaxxatan caalaatti shira kan biraa qopheessine. Amma Tasfaayeen kaaseera waa'ee sirna gadaa keessatti sobiin jiru wal goomsuun hin jiru. Dhugaadha kun Oromoo keessatti hojjeta. Nu gidduutti hojjeta boloota kun. Alatti garuu hojjetu. Uummata aadaa sanaaf sirna sana hin beekne biratti Oromoon dhugaa qaban Oromoon hin sobu jennee yoo itti deemna ta'e nuuf hin hojjetu. Nyaatamuu dhufa jechaadha. Kanaaf akkuma garraamummaa qabnullee akkuma namoota hammachuu dandeenyullee abshaalummaas gamnummaas akka qabnu tokko irratti hojjechuutu irra jiraata. Kan ammoo Oromoon walii galee irratti hojjechuutu irra jiraachaa. Sodaan amma namni baay'een kan silallee hooggannee adda bilisummaa Oromoo tokko kan jedhanii nama wanni ta'u sodaa sana keessaa bahuun nurra jiraata. Sodaa jarri kuni karaa kana nutti dhufuu danda'u, karaa sanaan nu caaluu danda'u kan jedhu kana sodaa sana keessaa baanee nutu caalaadhaan humna keenya gurmeeffannee ammuma qabnu humna keenya gurmeeffannee yoo deemne biyyi isaan irratti wal lolan biyya keenya. Lafi isaan irratti wal caccabsan lafa keenya. Lafa kana waliin qabna nuyi arfanu. Argite akkaataa nuti itti dubbicha laallu adda adda malee lafa kana waliin qabna. Lafa kana waliin dhowwachuu danda'u nurra jiraatu hundumti keenya. Wal tumsine jechaadha. Kanaafi lakkii Tasfaayee akka inni godhe utuu Tasfaayeen jara kanaa wajjin walii galuu baate an kana hin garboomuun ture hin nyaatamuun ture jennee Tasfaayeetti quba qabaa ooluun nuun baasu. Tasfaayeedhuma kana akkamitti deeffannee Tasfaayee kanaa wajjin dhaabbanna. Yoo inni hin deebi'u ta'e immoo nuyi namni sadii anaaf Fiqaaduuf Kumsaan immoo akkamitti waan kanarra aanuu dandeenya kan jedhuun mala sanaan dhufuu danda'utu nurra jiraata jechaadha. Gara utuu egaa boloota koo kana hin dhaabde gara maal wayyaree uummatu biyyi taate akkamittiin biyya Itoophiyaa bulchitare kan jettutti hin dhufna yoo ta'e gara sanatti achumaan darbamoo obbolaa koo illee achi gaanii dhaaban jechaadha. Waan jiru rakkina jiru dhaaban uumataniiru garuu fuulduratti yoo maal goone yoo barcumarra sanatti dhiyaatte jechaadha. Barcumatti sanarra yoo teessee ati maal goota kan jedhu kanatti yoo dhufna ta'e sanatti hin darba. Itti darbu? Itti darbi saatii qabda deeqa. Tolee. Amma humni Oromoodha iddoo sadiitti qoodamee jira. Waan ifa waan waliin haalle tokko. Humni tokko humna adda bilisummaa Oromooti. Humni kan biraan humna kafaawati. Humni kan biraan humna badhaadhinaati. Jarri kun hundumtuu Oromoota. Tooftaan isaan ittiin adeeman adda adda. Waa'ee badhaadhinaa kana waa'ee tokkummaa biyyaa waa'ee humna federeeshinii cafaquu maaloo kan jedhu kana ilaalleetu yoo fuulduratti yeroo argannee waan kana qabxiina irratti deemna ta'e akkaataatti rifilekshinii keenya ibsuu dandeenya. Amma nu badhutti garuu kan federeeshinii cafaqa kan jiru sagantaa isaanii keessa jira. Waan isanii duubaan hojjetan isaantu beeka. Garuu wanni tokko biyya keessa amma jiraanne biyya qarooman jennee sirna dimookiraasii miillaan keessa deemu keessatti dhaaba tokko kanatti beektu sagantaa inni maxxanfateeni waa inni hojjetu jechaadha. Kanaaf isa irratti deemu. Humna sadan kanaa akkamittiin yookaan wal hubatanii adda addummaa isaanii waliin wal hubatanii waliin deemuu danda'u. Yookaan immoo warri wal fakkaatu akkamitti walitti dhufuu danda'u kan jedhu. Maa inni amma kaafaa of adda bilisummaa Oromoo adda adda qoodee maa inni paartii lama isaan gochuu barbaachise. Maaliif nu barbaachisa sun? Kaayyoodha. Adeemsa. Dhugaadha. Xinnoo kaayyoon isaanii kafaawoon paartiin Dr. Mararaatiin durfamu Itoophiyaa keessatti dhibee Oromoo rakkoo Oromoo Itoophiyaa keessatti hiikuu kan jedhuun yeroo dheeraadhaaf qabsaa ture. Addi bilisummaa Oromoo immoo kaayyoo Oromiyaa walaba taate kan jedhu ture. Isanuu booda kana laaffifamee hiree murteeffannaatti murtaa'e jechaadha. Hiree murteeffannaa uummanni yoo barbaade Itoophiyaa wajjin yoo ta'u baate immoo qofaasaa akka biyya ijaarratuu fi addi bilisummaa haala sana mijeessuudha. Addi bilisummaa Oromoo haala sana mijeessee kamiin keessaa filatta. Akka adda bilisummaa Oromootti immoo maal jettaadha madubbi. Addi bilisummaa Oromoo kana mijeessaa. Addi bilisummaa Oromoo uummata immoo maal barsiifata kan jedhus immoo kan kiliirii gochuu irra jiraata. Achiin ga'uudha moo ati akka dhaabaatti akka hooggana dhaaba tokkotti
kamiin sii wayya jettee uummata barsiifachuu dandeessa kan jedhus adda ba'utu irra jiraata. Isaan kun baay'ee roolii guddaa taphatu. Amma dubbiini ABO fi mootummaa gidduu waan jiru fakkaata. Kafaawwan kophaatti mootummaa wajjin waan lolaa jiru fakkaata. Humna Oromootu faffaca'ee jira. Humna gurguddaadha warra nama siniin jedhu. Humni tokko hin jiru. Garuu humni gurguddaan humni faffaca'ee jiru isaan kana keessa waan ta'eef keessattuu addaddummaan paartii lama ta'uu adda bilisummaa Oromoof KFO jara namoota oppositionii isaan mormuu fi qaawwa guddaa banuu waan bane fakkaata. Lammata waan ifatti jiru tokkotu jira. Tasfaayee wajjin biyya Kanaadaa jiran. Politikaa biyya Kanaadaa amma tokko hin beekne. Eegan biyya Kanaadaa dhufe waggaa 20. Waggaa 20 keessatti warri liberaaliin hooggana arfaffaadha kun. Nama biyya bulchaa jiru Prime Ministeriin kun. Konservaatiiviin sadaffaa sadii fixanii inni kun iyyuu amma rizaayinii godhe iddoo isaa nama fiduudhaaf arfaffaa jiru jechaadha. Maaliifi takka deemanii akka barbaadanitti tarkaanfachiisuu eeguu dadhabanii kan narra wayyuutu jira. Paartiin isaanii kufuurra, paartiin isaanii gad deebi'uurra kan narra wayyuutu paartii sana geggeessuu qaba kan jedhuun iddoo walii gadhiisu. Adda bilisummaa Oromoof KFO keessa garuu kun argaa hin jirru. Warruma duraatu jira. Warruma waggaa 20 irraatu jira. Jarri kun dandeettii dhabanii miti. Garuu akkaataa isaa itti deemaa turan waan amma hawwinu kana hin finne waan ta'eef isaan kunis iddoo gadhiisanii namoota itti dabarsanii namoota itti of guddisanii namoota dorgommii waa'ee warra Abashaa kana dorgommii badhaadhina amma nuyi jennu kana isaan kana gitanii isaan kana malaanis tooftaanis karaa adda addaatiinis mo'uu danda'an tokko dhaabutu irra jiraata. Itoophiyaa bulchuuf of qopheessu. Wanta introductionii keenya irratti jedhee Itoophiyaa bulchuuf of qopheessu. Itoophiyaa kana bulchuun Itoophiyaa attamii bulchuuf deemta. Ammas gara Kanaadaatti hin deebi'a. Kanaadaan baayiliinguwaaliidha. Tokko warra Fireenchiitii warra Ingiliziitii uummata sadii irraa ijaaramee Fireenchiidhaa Ingiliziidhaa warra aboriijinaalii biyya kanaati jechaadha biyyi kun. Isaan kana keessaa amma warri mootii ta'ee jiru Fireenchii fi Ingiliziidha. Amma torban kana waa'ee COVID-19 kana irratti namoota baay'ee ibsa kennu Tasfaayeen hordofaa jira ta'een beeku. Wannan hordofa baay'ee ministeerota hundumtuu afaan lamaan haasa'u. Hundumtuu gaazexeessaan hundumtuu afaan lamaan haasa'a. Amma sila Tasfaayee waa jedhee ture. Dooktar Abiyyi Bahar Daaritti qubee saafaatiin afaan Oromoo akka baramu godhaa jira kan jedhu. Ankana akka sodaa guddaatiin ilaala. Maaliifi dhaloota waggaa 20 irra biyya Itoophiyaa bulchuu achirra ijaarta. Biyya Itoophiyaa bulchuudhaafi ati yoo xiqqaate afaan Oromoof afaan Amaaraa sirriitti dubbisuu barreessuu haasa'uu danda'u sirri jiraata. Waan biyya Kanaadaatti konservaatiivii waggaa 10 ture Stephen Harper jedhamu tokko wanta quunname tokko dorgomee dhufee fudhatama argate gara Westiitti gara afaan Ingiliffaatti dorgomee dhufee warra qubee kana muudhaa dhabeetu afaan dura xinnoo beeku afaan warra Fireenchii kana barateetu waggaa 10 bulche namichi kun. Otonoomii biyya qubeekiif hin dabaleen qubeekii fi otonoomii isaan qaban irratti dabaleetu akka neeshinii tokko rikogniishinii kenneef jechaa namichi kun. Kabajaa afaan isaanii baruurraan uummata sana hambifachuurraan kan ka'e jechaadha. Kanaaf waan akkasii kana waan argisiisa itti fakkaate waan akkasii kun qubee afaan Oromootiin yoo baran malee afaan Oromoo barreessuuf afaan Oromoo dubbisuutti guddisaa jiru jechaadha. Waan akkasiin nu quunname kumsaan hin yaadatu ta'e hin beeku. Kumsaan qubee baay'ee hin barsiifne anaaf hundasaa hinduu mallee lubbuudhaan hin jiru yeroo qubee barsiifnu intala Tigiree tokkotu Adaamaadhaa dhuftee tokkoffaa baate. Tigireetu maal ennaani biyya bulchuuf kan nama barbaachisetti. Oromoon taa'ee tokkoffaa baatee badhaasa argatte norkaa jechaadha. Afaan Oromoo baruu barreessuuf dubbisuu irratti Tigiree tokkotu. Maaliif isheen kaayyoon ishee maali? Biyyicha bulchuudha. Kanaaf isa kanarratti xiyyeeffachuu danda'u nurra jiraata. Biyya kana bulchuudhaaf biyya Itoophiyaa bulchuudhaaf meeshaan tuulsiin nu barbaachisan warri gurguddaan isa kami isa jedhu kanarratti of qopheessu akka nama Itoophiyaa bulchuutti ila Oromoon kan kee taate kun gaaffii man qabu. Oromiyaan kan kee taate waan namni irratti dhufee qooddatee fudhatuuf negotiationiitti yookaan wanta kompromaayizii tokkotti dhiyeessuun ituun barbaachisin. Oromiyaan kan kee taate akkuma qubee kan warra Fireenchii taate Kanaadaa waliin bulchaa jiru jedhu kun. Hooggannachuma keessaa yaa'a, ministeerachuma keessaa yaa'a, hamiin illee hin jiru jecha. Akkuma kana ta'uu dandeessi. Oromiyaan kan keenya dhuunfaa taate Itoophiyaa amma waliin bulchuudhaaf danda'u isa kanatti irratti hooggannoo Oromoo kanarratti akka isaan hojjetanii hawwaan. Galatoomi asirratti gaatiin fixxee taattuun siin jeeqanii
Toleeraan qabxii tokko kaasee ture sila waa'ee gaazexeessootaa irratti gaazexeessoota waan taanee fi waan sanaaf looguun keenya immoo dirqamaa. Bakka rakkinni uumamu kanatti gaazexeessonni deemanii OMNs ONNs bakka sana deemanii waa hojjechuu qabu waan jedhu irratti kana ittiin amana ta'uus qaba. Kanaan duras nus fedhii dhabnee miti waggaa sana hunduma dura waan barbaanne dhannee information argachuu hin dandeenyaa turre laata waan jedhu isa sinii fanniisa. Rakkinni jiru maa inni rakkinni ala sana ture ammallee hin jiru laata waan jedhus na sodaachisa. Maaliif ala darbe amma waa'ee dhimma uummata qimaantii irratti OMN waa tokko hojjetee mootummaa naannoo Amaaraarraa akka mootummaa naannootti ibsa irratti baasan. Karaa biraatiin immoo ammas Oromiyaadhuma keessatti iyyuu bakka adda addaatti gaazexeessonni akka hin deemne godhamuu hin danda'amaa laata. Innumti irra keessa jiruuf inni gadi dabballeen goda jiru bulchiifti goda jiruuf inni irra keessaa kuni walitti hidhata qabaa laata. Itti amanaayyuu waan jedhu waan nama sodaachisuudha. Mirga qabuu laata gaazexeessonni kun. Sila kaasne irra amma gaazexeessonni ONN keessa namni sadii mana hidhaa jiru. Maal godhan jedhu kun qawwee qabatanii nama lolanii nama ajjeesanii wanti jarri godhe hin jiru. Yeroo darbaan Fiqaaduu asirratti na hubadhu ati riiskii fudhachuudhaan jedhe waa'ee Iraanii waa'ee Siiriyaa keessatti gaazexeessota du'an kan isin jedhu hayyama argatanii utuu hin ta'in riiskii fudhatanii hojii gaazexeessummaadhaa fi lubbuu isaanii wareeganiidha kan isin jedhu malee. Ittiin deema. Mootummaan immaa dhaqiitii na qoreedee isin ergu dhugaadha kun. Garuu riiskii fudhattee cabsitee itti seenuu kan jedhu kan jedhe. Inni naa gala jechuun al tokko tokkos egaa riiskii kennanii lubbuu ofii kennanii itti deemuun kunis ammam nama geessaa waan jedhu bakka sana yoo of keenyee ilaalle jechuudha. Garuu mirgi jiraachuu qaba. Isa sana keessa deemtee taphatta. Yoo haalli mijaan lafarra jiraateedha taphatta. Bakkeen itti taphattu suni hundumaaf iyyuu sirrii ta'uu qaba. Jiraa laata wanti sun. Ani hin beeku. Akkuma gaaffiitti kaasuu barbaadeetani. Kan biraa immoo gaazila amma waan isin kaastan kana keessa tarii Oromoon dhiyeenyatti ilaaluudhaa kana rakkina qabaa laata waan jedhuun qaba. Waggaa 50 booddee kana booddee waggaa 40 waggaa 60 booddee kana argachuu qabna. Dhaloonni dhufu kana argachuu qaba. Waan amma harkaan gaanne kana qabanne mootummaa sana keessattis hirmaannee wal dandeenye waggaa 50 waggaa 40 booddee waan sabni kun argachuu malu argachiisuu dandeenya waan jedhu irratti yaadaa jirra laata. Wanti jedhu al tokko tokko na gaaffii natti ta'a. Maaliif Abiyyi Ahmed Oromoodha jenneef dhugaadhas warri itti namanne jiru. Innis mirga isaaniiti. Garuu haala tokko tokko ilaalaa jirra. Nama keenya isa orma keessa galee diina keessa galee jiru harka keenya itti hiixannee achi harkifnee baafne kan kee godhachaa jirra moo isumayyuu an kan keessani jedhee ol ba'u sababatti barbaanne dhiibne ati keenya miti jennee diinatti galchaa humna diimaa gabbisaa jirra laata wanti jedhu yeroo hunduma gaaffii kooti. Nee Tasfaayee gara keessan sila waan dhaabde qabda egaa xumuraa deemi lammeessitti hin deebi'uun. Yoo dhuma irratti eebbaan sagantaa kana nan cufa jette malee sitti hin deebi'u kana booddee sila iddoodhaatti dhaabde qabda. Waan irratti dubbachaa jirru qabna. Humni nu baasa. Toleeraan waan kana dubbateera nu baasu karaa kamiin iyyuu jedheera. Kanas dabaliitime waan irratti dhaabbatetti deemi karaa nagaa. Waan ishee addaan nakutte iyyaadha dhuyyuutiin badde seenii nanaasiftee naan badde fakkaataadha qomaa miti. Waan xiqqoo Kumsaa fa'aa Toleeraa afaan jiran irraa tokko tokko gabaabsi keessa deebi'anii yaada xumuraa immoo keeyachuu yaalaa sumaanii. Waa'ee afaanii keessaa Kanaadaadhaa wajjin wal cinaa qabee kaase obbo Toleeraan afaanii adda addaa beekuun keessaa warra hoogganoota poolitikaa aangawoota biyyaatiin murteessaa warra immoo iyyuu gara aangootti dhufuu barbaaduuf iyyuu murteessaa biyya kanatti akka seeraati gaa bilingual ta'uu qaba namtichi prime ministerummaadha adeemuu
dorgomuu barbaadu. Sana ta'uu baannaan carraan isaa dhiphoodha. Kun immoo sadarkaa paartiilee irratti jalqaba. Paartiilee dura taa'aa yookaan hoogganaa paartii ta'urraa jalqaba. Kanaanis baay'ee kan chaalenjii ta'an hedduu argineerra. Inni kan muummicha ministeeraa amma yaaliin yuunivarsiitii Bahar Daaritti godhame kana wajjin waliin argu akkana galee kanan jechuu barbaades isa kanadha. Qubee saabaatiin barsiisuu ajajee jedhame inni akka naannoo sana akka salphaatti baratuudhaaf miti. Isa waggaa 30 dura Oromootiin arrabsaa turan xuqur faran jedhanii keessaa Toleeraa yaadatan itti fakkaata 2016 walgahii tokko Waashingtanitti geggeeffame walgahii ODF'n irratti hirmaate. Dr. Geetaachoo Bagaashaawtiyyuu isteejiirra ijaajjee bakka buutonni ODF lama xiqqaate tokko lamallee jiru nan amana waa tokko jedhe kun 2016 yeroo sana diddaan Ormata Oromoo muddee itti geggeeffamaa ture keessaa qeerroon adda durummaadhaan kan geggeessu Dr. Geetaachoon raayii Itoophiyaa angawaa guddaadha amma biyyatti galee warra immoo highly privileged ta'anii soso'aa jiran keessaa tokkodha. Isaaf dhaaba isaati. Maanii waltajjii marii dimokiraasii fa'aa warra faasiliteet godhu keessaa tokko bajanni kennameefi maal jedham kun diddaa isin amma mootummaa irratti geggeessaa jirtan kana keessatti sabaaf sablammoonni gara biraa akka isin cinaa ijaajjan barbaaddu jedhe. I'm sure yemmuu kana jedhu aangawoota ODF ilaalaatu dubbate tan amana. Akka bakka buutota uummata Oromoo godhe. Kana yoo barbaadan qubee jettan kana balaaleffadhaa. Sabaaf sablammoonni gara biraa isinii wajjin akka hariiraan ilaa dhibbatti diddaa yaadigiratti geggeeffamu sana kan Oromoo duwwaa godheera namichi jecha kana keessatti fudhaa. Warri kan akkasii wajjin ijaajjan barbaaddu keenyayyuu miti garuu isinii wajjin ijaajjina. Kana yoo barbaadan immoo qubee balaaleffadhaa. Ila isheedhayyuu duruma jalqabarraa kaafteetiyyuu Oromoon afaan Oromooti qubee laatinii filachuunsaa uummata Oromoo Itoophiyummaarraa tarkaanfii tokko akkana achi dhiibe taasisanii fudhataniiru. Uummanni kun Itoophiyummaarraa fagaachaa jira. Tokko lama sadii jedheetu asii adeemaa jira. Kanaayyuu dhaabuu xiqqeessuu qabna waan jettuun. Karaa biraatiinis immoo publicationii garaagaraa keessaa afaan isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka fidu kun immoo dhiibbaa inni fide sararreen fixuu hin dandeenyu malee isa waa'ee uummattoonni warri kaan isa afaan Oromoo barataruudhaan miti. Kun immoo gaa piroojeekticha sammayyuu ittiin muummichi ministeeraa kun ittiin hamatamuu miti gaa ifatti nutti qeesichi Daani'el Kibret. Piroojeektii Itoophiyaa isa bara Minilik jalqabamee bara Sillaasee hanga tokko laaffatee bara Dargii irra caalaa laaffatee bara Wayyaanee immoo tasumaayyuu dhaameyyuu kaasee bifa haaraadhaan ishee keessa kanaan wal marate kana keessatti xaxamee jira wanti kun malee inni uummattoonni hundumtuu amma danda'anitti afaan garaagaraa barachuu baay'ee eessatti kan deeggaramu kanatu keessa jirti garuu karaa biraatiin afaan isa kana sanas immoo ofishaal laangweejii goonanii jedhamus kunis diraamaadha akkootti jara keenya afaan jiraatee dhumaaf dirqiitti ofishaal laangweejii ta'uudhaaf waan hin ta'u ammas fakkeenyaaf afaan uummata miliyoona 2-3 warri Somaaleellee gara 6 siquu warra Tigree wajjin walitti waan jedhu afaan tokko ofishaal laangweejii biyya tokko ta'uudha ulaagaa guutuu qabu qaba. Malee amma seellee warri PP'n akka ajandaatti kanas fudhatan kun afaan kana sana ofishaal laangweejii gochuudhaaf sagantaa qabna. Kun fakkeessaadha. Keessaa haala Itoophiyaa keessatti yemmuu waa'een dinagdee ilaalcha keessa galu kun waanuma waggaa 50 waan yaadamu miti. Haa ta'u gaariidha. Garuu ulaagaa qaba. Kana muummichi ministeeraas paartiin isaanis beekan natti hin fakkaatu kun seerumaaniyyuu hin barsiifama. Yuunivarsiitii keessatti iyyuu afaan tokko ofishaal laangweejii ta'uudhaan maal guutuu qaba kan jedhu. Ni waa dhimma biraati ishee kana hidhetaniyyuu gara yaada xumuraa kennachuudha.
laa jara keenya waa'ee mo'achuu kaaftaniittu gaafilmaata mo'achuu jechuudha. Paartiin tokko isa tokko mo'atee aangoo qabachuu jechuudha. Rakkinni Itoophiyaa uummata kanatti carraa kanaaf dhiyaachuu dadhabe carraa kanatti geessuu ni didaniin. Garaagarummaan hin jirti hin beekna jaarmolee poolitikaa Oromoo keessattis akka adeemsaatti isa taatu akka ajandaatti isa taatu garaagarummaan tarii isaaba keessan galle negligible hin jirti ta'a. Silaa sana ilaalee kan murteessuu danda'u uummaticha ture. Carraa sanatiin kennamneefi warruma bilchiginaa PPU haa ta'u carraan hin kennamneefi amma yoonaatti kan argaa turreef kan argaa jirru uummatichi akka fedhetti abbaa fedhe walabummaan dhiibbaa tokko malee doorsisoo tokko malee filachuu akka danda'u carraan dhabame. Ammas kan immoo argaa jirru iyyuu irra caalaa iyyuu sababa guddaa ta'ee doorsisoo kana hidhaa kana ukkaamsa kana waajjiraalee mormitootaa cufuu kana bakka buutota mormitootaa hidhuu kun yaaddoo sanarraa kan ka'e isa baratame sana itti fufuudhaaf ukkaamsa filannoo irratti geggeeffamu sana itti fufuudhaaf maaliif amantaa dhabuu jira tariigaa. Tarii iyyuu miti gaafa jara keenya humni amma biyya kana bulchaa jiru kun haala akkamii keessa akka darbe hin beekna. Warra irra caalaan isaanii dhiiga ilmaan namaatiin dhiqachaa turan warra lubbuun namoota meeqa harkatti bahedha. Maakalaa ifaa keessatti illee sanarra darbee kunillee sakandarii ayyuuti saamicha. Mee ilaalaa warra waggaa 30 dura saantima cabduu kan borsaadhaan qabne bosonaa dhufan har'a miliyoonota meeqa kan lakkaa'anu kan firoonni isaanillee ittiin bara kana hunda jira kun tarii yaaddoo keessa naqeerata. Kanaafan iyyuu ani akkam ta'uu qaba isa jedhuuf gaaffii guddaa kan ta'u yaaddoo guddaa kan natti naqu kanaaf haala akkasii kana keessa jarri kunuu carraa kennaan jiru. Garuu murteessaan silaa eenyuyyuu garaagarummaas akkamiyyuu qabaatu xiqqaates guddattes silaa ummatichatti dhiyaatee murtee uummataa dhaga'u murtee uummanni kennes immoo fudhachuudhaaf qophii ta'u yoo mo'achuu baates jechaadha yoo filatamu baates jechaadha. Kanaafiyyuu dirreensaa tasasaa fagaate uummata kanarraa biyya kanarraa kunoo yoom taalaata akkami taalaata anaaf baay'ee gaaffii guddaa gaaffii dheenyatti deebii argata jedhee ani yaanneedha. Kana garuu silaa isa kanarratti silaa kan walii galamuu qabu jarri kun al tokko gattaa'anii hundi isaanii uummatoota kana yaadatanii mee lakkii haadhiif nuume mee carraa kenninuuf mee murteessaa fudhachuudha haa qophoofnu isa jedhu irratti walii galuu yoo walii galu ta'e walii galuu qabu turan kanatu silaa waa hundaafuu furtuu ta'a ture kun immoo baay'ee fagoo natti fakkaata gabaabaadhumatti uummatichatiyyuu walabummaan murtee akka kennu waanii poolitikaa irratti kan fedhe kan filatu carraan kennamuu fi dhoowwuudha. Sanaaf immoo sababa adda addaa dhiyeessuu dimookiraasiin beekuun jedhu. Uummatichatti kunuuf jajjuu miti jara keenyaa keessaa amma Oromoo dimookiraasiin aadaa isaa teemuu jennu. Ameerikaa waggaa 100 fudhateemi dimookiraasii araara. No! Isa waggaa 30 irraa mallas akka jedhe. Waggaa 30 kanallee uummanni kun waa tokko hin baranne dimookiraasii karaa ilaaluun abbaa fedhe filachuu maal jechuu akka ta'e hin barree kanatu nutti himama dhaloota booda kana waan jedhamuuf garuu sababa qabu bakka itti gadhiisu waan hin barbaanneef ilaa fedhii sanatu dhufuu qabna itti fakkaata fedhii murtee uummataatiif bitamuu qophii ta'u sun immoo akka kootti yeroo dhiyoo keessaa fala argatumatti fakkaatu tariiyyuu gaa deemee iyyuu wanti qawweeyyuu laafaa naman keessifne kana ta'an itti fakkaata waa'ee qawwees kaaftaniittu an karaa kootiin eenyuyyuu jaallatee qawwee kaasa jedhee yaaduun. Galatoomi Tasfaayee egaa waa'ee waan baay'ee abdii namatti horuu miti daniin kana irra geessee anis baay'een gaddaa gaa qawwee jaallataniin baatanu namni lubbuu ofii caalaa waa jaallatu jiru lubbii ofii kennuudhaaf deemta la qawwee qabattee baatu akka duutu beekta akka jeestu duwwaa miti kun baay'ee riskii hamaadha ani namaaliif qawwee qabattee daggalatti galtee waan jedhu nama komachuus hin barbaadu rakkateeti
namni kan jedhu sirbi tokko jirti Jimma Abbaa Jifaar malee maaltu alangaan farda leenjisaa roorroo alagaa malee maaltu kilaashii nama baachisaa. Yoo cinqamanidha dhiiroo. An lolee beeka baay'ee wayi. Madaa'ees beekaa nama madaa'e nama du'ees argee beekaa. Akka lolaa akka qawwee qabatanii galan loluu wanti gadheen hin jiru. Wanti nama jibbisiisaan hin jiru. Ilmi namaa immoo yoo cinqamte yoo fala kamiin dhabdeedha kana keessa galtii na gaddisiisu. Warri kana keessa galaniiti waan Tasfaayee nama kaasedha. Kan biraa waa'ee paartii kanarratti kaasneera. Toleeraanis kaaseera. Hammam jabeenya qabna waan jedhu irratti dhuguma paartiilee nama biyya keessa jiranu kuni paartiin har'a dhaabbatee jiru gaabor mootummaa boriiti mootummaadhaaf of qopheessaa jiru. Isama mootummaarra jiru kaasnee bornuutu mootummaa ta'a jechuudha. Bor mootummaa taana jechuun sun har'a amma mootummaa ga'anii mootummaa fakkaatanii argamuudha. Amma sanatti of ijaaranii argamuudha. Achirra jiruu laataa wanti jedhu paartiileen keessumaa warri maqaa Oromootiin socho'an kuni ammam jabeenya qabu ammam tokkummaa qabu wanti jedhus nama yaachisa. Abdiidhuma qabnaayyuu waan sana irratti waan jedhu tokko baay'ee na yaachisa inni maqaadhuma duwwaadhaan jiraachuudha moo jabeenyas qabu. Of course warri qawwee qabatanii warri mootummaarra jiran karaa adda addaatiin dadhabsiisaa akka jiran kaleessuma jalqabamee aadaan jiru jira. Kan irratti dubbachaa jirus kana isuma cabsanii immoo ba'anii jabeenyiif tokkummaan jarri qabu ammami. Waan jedhu sodaan qaba. Mee kanarratti Kumsaa kan keessi isa dhumaati maaluma nu wayyaa nu baasaa kan karaan amma deemaa jiru kun waa'ee qawwee amma kaafneerra. Tasfaayee waan abdii nama kutachiisudha kan inni dubbate. Falan qabnu dhiyoo irratti wanti nu abdii qabnu hin jiru waan jedheera. Yoo kun immoo dhabe immoo wal sukkuumuun kun wal coqqoluun wal hidhuun wal ajjeesuun kun itti fufaa deema jechuudha. Dhiyootti waan dhaabbatu qabu jechuudha. Akka ilaalcha Tasfaayeetti baay'ee na sodaachise. Kumsaa atoome maal jetta? Sitti hin deebi'u asuma irratti guduunfi. Gaati gaaffiin kee waan lamanatti fakkaataa inni jalqabaadha. Haalli amma jiru kun nuuf gaariidha tamgoonaa nu baasasa jedhu kaan immoo kaammati booda fidde kana mootummaa ta'uu kan danda'u nu keessa jiraao isaan immoo qooda isaanii baataniiru kan jedhu utuu akka itti lamatti ilaalle gaariidha. Garuu yoo olumatti hakaa jetti olumatti hakaa nan dhaabiini. Waan obboleessi koo Toleeraan jedhe baay'ee isaanitti saboodanaa kana waliin gala. Waan baay'een common sense dha kan inni dubbate irratti waliin gala. Waan OMN irratti atiyyuu dubbatteetta. Inni jedhu mooraalii dhaqanii barbaaduun dirqiidha. Akkuma koof akka kee gaafa nuyi biyya turre sana Toleeraa iyyaallaa garuu danqaa namatti ta'u akka itti waa godhan hin danda'amu. Dhugaadhaa akka gaazexeessaatti bakka balaa sanatti argamuu isaatti jira hin danda'amne. Inni ammallee wayyaa'uu qaba jedhee yaada akkuma kee kana. Akkanatti yaaddurraa baay'ee addamiin. Garuu dhiyoo kana maalti ta'e waa tokko jecha odeeffannoo makeetiif. Warra OMN'tu gara Booranaa dhaqan maaliif akka isaan dhaqan hin beeku. Karaa irratti qabanii hunduma ishee hudduu jala dha'anii ari'an. Deebisanii gashanii jecha. Danqaa ta'u mootummaa kanatti dimokiraasiitti murannoo hin qabu waan ta'eef akka namni dhaga'u hin barbaadu rakkoodha. Humna qaba jechuudha. Riisoorsii qabaayyuu rakkoo kana uumu. Malee pirinsipaalii natti jette sirriidha. Akkaniin ani irratti walii galu tokko kan biraan immoo kan humni amma ajabaatee dhufee sodaachisaa dhufee humna Habashaatii humna naftanyaati kan jedhu sun. Eeyyee dhugaadha. Humni amma kana agartee aangoo mootummaa state power fudhachuudhaaf deemaa jiru. Deemuu qofaatu hin ta'in waan akka dandeettiillee agarsiisaa project godhaa jiru humna naftanyaati humna Amaaraati. Humna kana maaltu jabeesseesa jedhu gaaffiin jiru. Humna kana bakka du'ee maaltu baase? Ganda inni du'ee tawwaalame maaltu dhaqee boolla keessaati dhadha'ee baase jennee of gaafachuu qabna obboleessa Toleeraa. Humna kana kan humni kun akka inni deebee quncucu akka inni deebee margu kan godhe Dr. Abiy. Dhaqee barbaadee fidee
Projektii jedhame ana jedhame ni kana Daniel Kibrati jedhe. Projektii akka abbaan keenya Miniliki jalqabee Haile Sillaaseen dhiibee dadhabee kan amma hojiirra nuuf oolchu dhufee jedhe. Ittiin daballe kana cubbuu sanarraan kaayina. Projektii Itoophiyaa ijaaru Ethiopia State Formation. Ishee Itoophiyaa san jedhan amma hojiirra oole kana Haile Sillaaseen dadhabee kanaaf mootummaa kana gargaarraa kanaaf mootummaa kana hojjennaa. Humna du'e, humna mallas manatti gashe, humna agartee cunqursaa kan biyyatti deebisee kan sabatti deebisee mootummaadha jedhee Oromoo keessaan baheessa jedhu Dr. Abiyyuuti humna kana deebi'ee akka namni kun ka'u godhechaa. Risoorsii laatee theoretical wannu maayini baakingi godhee Itoophiyaa durii jedhee waan kan takkaan jirre uumee humna du'e du'aa kaasee kan fide isa jechaa. Kanaaf iyyee humnichi sodaachisaadha. Kan inni sodaachisaa ta'eef immoo mootummichatti humnichaaf hojjeta. Kana rakkoon guddaan tokko. Kaani kan abbaan gummool jedhe obbo Fiqaaduu kan jedhe irratti Dr. Abiyyiin ala goomsinee inni jedhu. Ta'innaa jedhe. No, Oromoon Dr. Abiyyiin ala goomsine. Kan inni hin ta'in ittiin jedhe Oromoon. Ilma abbaa gadaa jedheen, abbichuu keenya jedheen, kan inni itti of hin waamiin, kan inni itti of hin jaallatiin, kan inni itti of hin moggaasiin Oromoon itti moggaasi. Waan sitti maatii. Ennaani September 2018 biyya dhaqu. Bajaajiin Dr. Abiyyiif Lammaa Magarsaa hin qabne jiru amma gandaan hin dhaladheetti. Waraanni bilisummaa Oromoo illee achuma keessa kan jiru waa'ee jara kana lamaanii takka dubbatanii hin beekan. Kunoo agartee gimbiin kuni dambidoolloon kun hundumtuu bajaajiin maaloon pooliin footoo isaanii jira. Oromoon jaallateera isaanii. Oromoon hin jibbine. Dalagaa isaaniitu isaan jibbisiise. Isaaniitu Oromootti qoba dudda gate. Isaaniitu Oromootti jibba agarsiise. Isaaniitu Oromoo tuffate. Isa keessaa baan tuffatan. In xiqqeessan. Qabsoo Oromoo dhiiga Oromoo mootummaa isaan godhe xiqqeessan gadi gatan. Kanaaf Oromoon suuta suutaan tufaa dhufe. Suuta suutaan didaa dhufe. Amma immoo inni kun kan obbo Fiqaaduun jedhu. Jarri kun Oromoodhaa iyyuudhaa kan jedhu iyyuu agartee akka hipoteesisitti kan gaafatu jira jechuudha. Pruufii gochuu barbaada jechuudha. Hojiin isaanii Oromummaa hin mul'isu qaba. Ani Toleeraa barsiisaa baane. Oromummaan kun necessarily dhiiga miti. Dhiiga miti quba qabaa. Toleeraa yaadattu baanii kan dhiigaan Oromoon ta'in wajjin qabsaan turre. Oromummaan agartee qabsoo Oromoo jaallachuun dirqiitti dhiigaan Oromoo ta'uun sitti hin jiru. Oromoon dhugaa qabaa mirgi koo immoo mirga Oromoo wajjin ilaalamuu danda'a. Jettee yoo amante ati qaama qabsoo Oromoo ta'uu dandeessa. So waan inni alagaa ta'eef mini kan yookaan immoo waan shakkame mini kan Dr. Abiyyiin namni jibbe. Kan Dr. Abiyyiin Oromoon fuularraa galagalfate waan inni Oromoo irratti duuleef. Waan inni dhimma Oromoo agartee dhimma gadoo godheef. Waan inni deebisee Oromoo boostiseef. Waan inni deebisee ilmaan Oromoo hidhaatti naqeef. Waan inni deebisee qe'ee keenya onseef Oromoon lakkii egaa kun Oromummaa mini kan jedhu achiin dhufee jechuudha. Kaani ni Toleeraan jedhee dhugaadha. Hoogganni wal jijjiiruu qaba inni jedhee principle is right dhugaadha. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo mootummaan kun tasgabbii dhowwate. Tasgabbuma dhowwate jechuun akka inni gadi hin dhaabbanne akka inni agartee ofiisaa of ijaaree deebi'ee waa'ee jijjiiramaa hin yaadne godhe jechuudha. Warra kan warra mararaa fa'aa I don't know maaliif akka ta'e garuu akka pirinsipiliitti ol jijjiiraa deemuun dimokiraasiidhaan masti ta'uu qaba. Gama kanaan irrinni mooraa Oromoo keessa jira gaaffiin hin jiru. Guutamuu qaba eeyyee guutamuu qaba. Kan inni guutamummoo yoo tasgabbiin jiraateef fakkeenyaaf fudhadhumee Toleera. Engadduma jaallabdii aniifat wajjin ture gullallee. Fuudhanii dhaqatanii hidhaa kaan. Nama sirna dimokiraasiitti amanee nan hojjedhe jedhu. Attamitti waa'ee utuu mootummaan kun akkasii ari'aa oolu waa'ee jijjiiramaa attamitti yaaduu dandeessa. Agartee
kun rakkoo guddaa kanaafuu amma waggaa lamaan kana keessaaf itti gaafama qaba. Kun jechuun adda bilisummaa Oromoo of jijjiiruu hin qabu jedhee falmaa jiru. Of jijjiiruu qaba, ol jijjiiruu qaba, dimokiraasiitti guddachaa deemuu qaba, dhaloonni haaraa itti dhufaa deemuu qabu. Kana oliin falmaa turre Toleeraa kana quba qabda jedhee yaadachaa. Gama gaaffii keetitti si dhufa Fiqaaduu. Amma nu ceesisaa kuni akki ammatti jiru nuun ceesisu. Abdiin garuu jira. Abdiin maalti jira? Mootummaan kun akka kun nun ceesifne baree akka itti mormitoota wajjin teebiliirra wajjin taa'u baruu qaba. Qawween nun ceesisu. Amma maal godhaa jiru isaan? Amaarri mootummaa warri nafxanyaadha. Waraana mootummaa keessaati Oromoo irratti haarii ba'aa jiru yeroo ammaa kana. Akkuma ilmi Oromoo waan beeknetti nama yaadu Dr. Abiyyi fa'a. Adaba guyyaatti mana Oromoo gubataa oolu kana irra caalaa kan gubaa oolan ijoollee Oromoo miti. Ijoollee nafxanyaatu gubaa oola. Agartee haaloo Oromoo irratti ba'aa jiru. Haaloo afaanii, haaloo aadaa, haaloo nuyi biyya jennee ijoolleen nafxanyaa karaa waraana mootummaa Oromoo irratti haaloo ba'aa jirti. Kana kan godhe Dr. Abiyyi fi obbo Lammaadha. Kanaaf kan Oromoon isaa irratti dallasuu guddaa qabu jecha. So mootummaan kun maal godhuu qaba? Mootummaan kun isa jalqaba wareegama xiqqeessuudhaa fi aadaa haasa'uutti amanuu qaba. Biyyi kun kan koo qofaa miti jedhee amanuu itti geessa jalqaba. Biyyi kun agartee oppoziishiniinis anuma wajjin ol qixxee qaba jedhee gattaa'ee haasa'uu qaba jecha. Dimokiraasii isa dhugaatti amanuu qaba. Badiin guddaan amma bakka irra nu geenyu kana nu geessise. Badii Dr. Abiyyi fa'aa qofaatu hin ta'e irra guddaan isaa kan oppoziishiniiti. Gaaffii ati booda kana gaafatte deebisuudhaaf. Maaliif mootummaa ofiifiyyuu agartee yakkamaa kasasamu kan fincilli sabaa irratti ka'e mootummaa keessatti dhiisanii biyyatti galan. Namni taa'ee attam goona mootummaa kana jedhee mari'ate hin jiru. Agartee ani yeroo sana yaadatti yoo ta'e kan inni dubbataa ture. Wanti hundumtuu dadhabnaan mootummaa ol ta'anii illee gaafadhaa. Yuunitii gabarnimentii illee gaafadhaa jedhee barreessaan ture kun hojii irratti ilaaluu dandeessu. Oppoziishiniin maal godhan? Aktiivistii warra akka Jawaar Mohaammed fa'aa maal godhan? Utaalanii biyyatti galuu. Biyyatti galanii achuma dhaqanii aangoo qabachuutti fiigan malee agartee ikoonoomii feemiitti fiigan malee attamitti dimokiraasiitti ceesifna jedhee namni yaadeen ture. Kanaaf Dr. Abiyyi fa'aa lubboolii argatan ulaa banamaa argatan jechuudha. Kana amma maal jedhu baay'een qaanaa yeroo tokko maal jedha Jawaar? Biyya kana ceesisaa jennee itti laanne jedha. Akka waanni biyya ceesisanii harka isaa keessa jiru isuma keessa akka jiru biyya kana ceesisi jennee Abiyyitti laannee eessatti taa'anii mari'atani. Artikiliin sun maal jedhama? Bakkitti horii galame sun maali? Akkitti ce'amu sun maali? What is the point of reference? Kan gattaa hin jiru jechuudha. Oppositionis yoo ta'e obbo Leencoo Lataa fa'aa obbo Diimaa Noogoo fa'aa yoo ta'e biyya akka isaan ceesisan isaan kanatti laanneerra isaanuma duukaa deemuu malee waan inni goonu hin jiru. Har'a deebanii biyyi kanaarraa kaa'achuu jalqabdeetti kan nutti himan jechuudha. Rakkinni nu amma keessa jiru rakkinni isaa kana biyyi qofaa utuu hin ta'in kan oppositioniti. Har'allee mee waanuma qaanii tokkoon isinitti ba'a. Paarlaamaan ofiisaa bara hojii ofii dabalaa jira. Ilaamina dhaggeeffadhaa. Paarlaamaan ofiisaa gattaa'ee Paarlaamaan undemocratically bara ofitti dabalanna jedhee taa'ee ofii fi bara dabalaa jira. Constitution keessa hin jiru kun. Maal jedhanii afaan Amaaryaatti iggaawii kabara jira Tasfaayee maal jedhan kana ofii laataa jiru jechuudha. Kanarratti oppositioniin kanarratti illee ol gaanii haasa'uu dadhaban waan biraa haasofna oppositioniin nu haasa'u. Attamitti dabalattuu maali eenyuti aangoo kana isinii kenne? Maaf dabalattuu hin jenne agartee akka tokkotti Dr. Abiyyi waan voidii argate fakkaate qullaa dhaaba tokkicha yeroo tokko isayyuu kunoo hidhee fixe dhaabni isaa morkuu adda bilisummaa Oromooti galgalaa ganama iniidha ingidirsaa oofisii irratti cufaa kanarraa kanaaf namni dubbataa jiru amma paarlaamaan haasa'aa jira jechuudha aangoo ofii dabaluudhaaf.
completely maal ta'e jechuudha. Ofirroo dictatorshipitti achi guddataa deeme jechuudha. Kanaafi akkuma eenyu sin keessaa kan dubbate mootummaa warri mormituun kunis mootummaa ta'uudhaaf kan isaan dandeessisu qabaachuu qabu. Inni tokko sana keessaa booldi ta'anii dubbachuudha. Amma namni booldi ta'ee dubbatu hin jiru. Amma immoo mala tokkoyyuu argataniiru. Akka ittiin dubbanne kan isaan godhu koronaa kan jedhan maqaasaa. Agartee waa'ee oppositioniin dhufee waa'ee koronaa duwwaasa. No, that is not uummanni Oromoo kan irraan eegu. Koronaan of course haasa'uun barbaachisaadha. Garuu oppositioniin hojiinsaa waa'ee koronaa haasa'uu miti. Hanga tokko hubannoo kennuun dirqama baalii fi hojii saba kan walumaan qabna. Garuu irra guddaatti oppositioniin governmentii sana akkaawuntii gochuudha hojiinsaa. Mootummaa sana accountable gochuudha opposition hojiinsaa. Amma waan nuti plan A, plan B, plan C kan mootummaan nutti himamaa jira jecha. Waan mootummaa dhaga'uu hin barbaannu nu amma kana. Waan nu dhaga'uu barbaannu viable opposition hin jiraan. A viable opposition. Yoo mootummaan kun achi hin jiraatu ta'e kan biyya ceesisu qabna. We have to work on that. Kanaafi badii amma jirru kanaaf bakka amma jirru kanaafi totally Dr. Abiy of course line share fudhata inni demokraasii karaa irraa maqsuu isaatiif agartee wareegama nutti baay'isuu isaatiif biyya jeequu isaatiif ijoollee Oromoo gar tokko diinessuu isaatiif biyya Oromoo gar tokko akka diinaatti moggaasuu isaatiif itti gaafatama seenaa fudhata. Garuu oppositioniin dhiibuu dadhabuunsaa aktivistoonni keenya immoo agartee calluma jedhanii waan hin godhin gooneerra jedhanii addunyaatti himanii deemuun isaanii balaa guddaa nutti fidi. Oppositioniin mootummaan kun akka nama isa opposii godhu hin qabne fa'aa of fakkeessaa jira jecha. Kanaafi kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa. Hedduu galatoomii Kumsaa obboleewwan koo hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa waanuma nutti fakkaate waanuma nutti mul'atedha kan dubbanne. Eessaas immoo hin finne sabuma keenya keessaa finneeti kan irratti haasa'aa jirru mari'achaa jirru. Murteessaan immoo saba. Gaazexeessaan durumayyuu waan jiru dubbataa kan murteessu saba. Nu wajjiniin turuu keessanii fi maqaa sagantaa kanaatiin maqaa wiirtuu yayyaba Oromootiin isin galateeffadhaa. Sagantaa biraatiin immoo yaada biraa irratti amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'a. Koronaa kanarraa of eegaa. Bakka jirtanutti sabni keenya warri biyya alaa keessa jirtanus wayyi biyya keessa jirtanutti koronaa kana immoo siyaasaaf itti fayyadamuurraafis immoo of eegaa warri aangoo kana qabdanuu. Kanaafuu bakka jirtanutti nagaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti.